Ashama akkam jirtu Oromoota kiyya nagaa keessanii akkasiin nagaa taatan abdii guddaan qaba. Anis nagaa goote galan Rabbi tokkichaaf haa ta'u. Oromoota mara keessaniif baga jala bultii ayyaana gootota Oromoodhaan isin ga'e jechuun barbaada. Egaa waa'ee seenaa gootota Oromoo iddoo tokkotti akka isaan hundumti keenya beekna. Amma immoo seenaa Oromoo gaafa sana maal akka ta'e eenyu akka wareegame muraasa isaan isiniif ibsuun seenaa Ebila 15. Barri isaa Ebila 15 bara 1980 ture. Guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa Oromoota ardii irratti afaniif ergaa guddaan darbedha. Ilmaan Oromoo tokko ta'anii ba'anii tokko ta'anii waliin wareegaman. Kaayyoo tokkoon boolla tokkotti awwaalaman. Kaayyoo ba'anii dhiisanii cinatti hin gorre. Oromoo jennee baanee Somaalee taanee hin gallu jechuudhaan dubbatu turan. Ilmaan Oromoo qabsoo yeroo gaggeessaa turanitti meeshaa waraanaa barbaaduuf gara gammoojjii Somaaliyaa deemuun imala isaanii keessatti waraana mootummaa Somaaliyaa marfaman. Waraanni mootummaa Ziyaad Barree namoota kana amantiin qoodee ajjeesuuf murteesse jechuun qabsaa'ota Oromoo meeshaa barbaachaaf gara gammoojjii Somaaliyaa deemanii jechuudha. Musliimota dhiisee namoota musliima hin taane ajjeesuuf karoorfate. Kas jedhanii isaan gaafatan. Musliimonni kiristaanota irraa adda ba'aa. Musliimota kan ta'an hin ajjeesnu jedhaniin. Ilmaan Oromoo kunnis Oromoo jennee baanee Somaalee taanee hin gallu jedhanii adda hin baanu jedhanii jiran. Amantiidhaanis waliin qoonnu jechuudhaan ani musliimaa inni kaan kiristaanaa inni kaan pirotestaantiidha jedhanii waliin qoonnee jechuudha. Obboloonni musliimaas obboloota keenya waliin baan adda hin baanu waliin nu ajjeesaa jedhanii jiran. Yeroo sanatti hunda isaanii iddoo tokkotti ajjeesanii jechuudha. Waraanni Ziyaad Barree kun Oromootaaf ergaa guddaadha. Gootonni yeroo sana wareegamanis namoota kana turan. Magarsaa Barii hoogganaa ABO yeroo sanaati. Gadaa Gammadaa itti aanaa hoogganaa ABO yeroo sanaati. Muhee Abdoo miseensa ABO'ti jechuun jaalleewwan qabsootii jechuudha. Abboomaa Mitikuu Dhiiggazuu Bantii falmataa yookiin maqaa masoo yookiin maqaa itti waamsa waraana keessatti kennameefiin caccabsaa jedhamee kan beekamudha. Faafaan Dooyyoo Irra Aanaa Qacalee Marii Galaan Dhadhachoo Booruu fi Dhadhachoo Mul'ataa turan. Yeroo sana keessa namoota maqaan isaanii dhaame warra kanatu ture jechuudha. Egaa yaa obboloota guyyaan Ebila 15 kun baroota darban keessa Oromoon ifatti kabajatee hin beeku. Guyyichi guyyaa beekamaa fi kabajamaa ta'uyyuu sababa mootummaa wayyaanee ilmaan keenya hidhaa fi gidirsaa tureef ifatti kabajuun ulfaataa ture. Bara kana ifattii fi bifa adda ta'een kabajuun barbaachisaadha. Jechuun yeroo kana bilisoomneera jechuu osoo hin taane falmannee qabsaa'ota keenya yaadachuun qabnaa jechuudha. Qabsaa'onni yeroo sanaa nuufi galaa hedduu nuuf kaa'anii darban. Galaan sunis akka Oromummaan waan hundumaa caalu ibsanii darbanii jechuudha. Oromummaan saboota sanaa, Oromummaan gootota sanaa, Oromummaan Magarsaa Barii baay'ee sabboonummaa ajaa'ibaadha. Sabboonaa akkasii arginee beekna. Egaa ammas qabsaa'onni jiran kanneen akka Jaal Marroo, Jaal Mo'ii, Jaal Gulanchaa fi jaalleewwan adda addaa amma jijjiiranii hundumti isaaniiyyuu akka kanaatti adeemaa jiru jennee mayyaan. Isaanis gahee akkasii qabatanii jiru jechuudha. Oromiyaan kan isheen bilisoomuu dandeessu nama gara biraan osoo hin taane waraana ABO'ti. Hiriyaa Islaamaa qabaachuun yeroo kanatti carroomuudha. Carroomuu ajaa'ibaadha jechuudha. Hordoftoonni amantaa Islaamaa marti keessan ammoo baga guyyaa kabajamaa sooma Ramadaanaatiin geessan isiniin jechuun barbaada. Soomni kun sooma gaarii isiniif haa ta'u jedha. Dubbiin Hacaaluu galaafatte kun ammas Hacaaluu galaafattee achumaan
dubbiin artistoota keenyatti deddeebi'aa jirtu kun achumaan dhaabattee hafuu hin dandeenye. Maaliif kun? Gaaffii nama hundumaati. Artistii keenya jaallatamaa kan ta'e Dinqisaa Dabalaa hidhamee jira jechuudha. Dinqisaa Dabalaan qindeessaa muuziqaa fi weellisaa sagalee kiiloorii qabu akka ta'e hundumti keenya iyyuu beeknaa jechuudha. Dinqisaa Dabalaa sirba isaa namni jibbu tokkoyyuu hin jiru jedhee yaada. OMN irraa akka Finfinnee irraa isaan odeeffatanitti Dinqisaa Dabalaa hidhamee jira jedhanii jiru. Mee viidicha ilaallee walitti deebina. Ogeessi muuziqaa Dinqisaa Dabalaa Finfinneetti hidhamuu maatiin nutti himanii jiran. Abbaan istuudiyoo Qabsoo Dinqisaan tana durallee sababa tokko malee mana isaarraa poolisii fi humna tikaatiin hidhamee guyyaa muraasa booda gadhiifame. Ogeessi muuziqaa Dinqisaa Dabalaa nama akkamiiti? Maaliif hidhame? Maatii fi hiriyoottansaa waa'ee isaa maal jedhu gabaasa dabataa qindeessinee jirra. Kisa sen nandu bada malabasa hamma yomi tanasasa mafangu bada nambasa nankapane sagubasa. Dargaggeessa ogeessa muuziqaa walaloo barreessuuf yeedalloo qopheessuun akkanumallee muuziqaa qindeessuu yookiin kompoos gochuudhaan beekama. Manni muuziqaa Qabsoo jedhamu qabeenya isaati. Ofiisaa sirboota baay'ee daawwataman qopheessee uummataan gahee jira. Wallistoonni Oromoo kan maqaa guguddaa qaban kan balbala istuudiyoo nama kanaa hin rukutin hin jiran. Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Gaaromsaa, Keekiyyaa Badhaadhaa, Caalaa Bultumee, Andu'aalem Gosaa, Yoosan Geetaawun, Magartuu Warqinaa dabalatee urjiiwwan sirboota afaan Oromoo baay'ee duuba dadhabbii nama kanaatu jira. Biyya jootee tulluu biyya olii kadingiliif naqamtee yaa biyya goota biyya kun salma moroda shambu jaartee forroo. Odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa malee eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha. Odaan kuni Dammolee 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 Kololaa koo sirba jedhu isatu hojjetee sirboota birootis hojjetee jira. Jaafar Yuusuf jireenya Shifarraa'u Caalaa Bultumeetis sirboota Caalaa Bultumeetti hin beekamu hunda isaa isatu hojjetee. Dinqisaa jechuun nama ofii mul'ifne nama guyyaa takkallee of promote hin goone nama promote godhu malee nama hojii hojjechuu fedha ofiimuu caalaa of beeksisuu caalaa Dinqisaa an akkasittiin isa beekaa. Yakka tokko malee ji'a tokko durallee hidhamee guyyaa tokko keessatti bilisaan gadhiifamee ture namni kun. Dargaggeessi aartii Oromootiif boqonnaa malee carraaqu kun ammallee humnoota tikaa fi poolisiidhaan mana isaatii fuudhamee hidhamuu dhageenya. Ogeessa muuziqaa kana manaa kan fuudhan kibxata ganama eebla 12 bara 2021 jedhu maatiin. Kan dhufee hin barbaanne itti mootummaadha. Nin qaama olaanuu ilaaluunee ani poolisiidhaan nu gargaara humna dabalataa ni waamnaan isaan duukaa dhufnee jedhanii. Sana booda kaleessa ganama fuudhanii poolisii kan Oromiyaati. Ganda duwwaa furii ganda duwwaa furii jirama. Ati warraa isaa kun namtee ture. Gochi qaroowwan Oromoo hidhuu ka impaayera Itoophiyaa keessatti aadaa ta'aa dhufe itti hufeeti jira. Dinqisaan hojii aartii saba isaa jabeessuu malee yakka tokkollee akka hin qabne maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiran. Dinqisaan hojii biraa wanta addaa wanta dalaguun qabu muuziqaa aartii taphataa hojii muuziqaa hojjetaa muuziqaa qopheessaa ijoolleedhaaf muuziqaa taphata malee hojii addaa wanta biraa wanta keessa jiruun qabu kun immoo hojii biddeensaatiiti kanuma hojjetaa yakka biraan qabu mucaan kun jechuudha. Hanga oduu kana qindeessinettis mana murtiitti hin dhiyaanne. Dinqisaan nama bultii qabu yoo ta'u abbaa ijoollee lamaati. Odeessa Oromiyaa irraa nu gahaa jiruun aartistoonni qaroowwan Oromoo fi hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa hidhamaa jiru Oromiyaa keessatti. Egaa viidiyoo
fariyesuuf subscribe gochuudhaan bira dhaabadhaa jajjabeessaa artistoota keenya waliin ta'aa isiniin jenna galatoomaa.